Macaafa Isaayyaas keessatti dubbiin jabaan Waaqayyoo akkas jedha. Haati mutaa mucaa ishee irraanfachuu ni dandeessi? Mucaa garaa ishee keessaa ba'eefis ho'uu dhiisuu ni dandeessi? Eeyyee, haati mucaa ishee irraanfachuu ni dandeessi ta'a. Ani garuu sin irraanfadhu. Maqaan kee harka Waaqayyoo irratti barreeffamee jira. Ati addunyaa kana irratti kophaa kee miti. Rakkoon kee inni har'aa dhuma jireenya keetii miti. Waaqayyo sin dhiisne, sin dhiisus. Macaafa Isaayyaas keessatti dubbiin jabaan Waaqayyoo akkas jedha. Haati mutaa mucaa ishee irraanfachuu ni dandeessi? Mucaa garaa ishee keessaa ba'eefis ho'uu dhiisuu ni dandeessi? Eeyyee, haati mucaa ishee irraanfachuu ni dandeessi ta'a. Ani garuu sin irraanfadhu. Maqaan kee harka Waaqayyoo irratti barreeffamee jira. Ati addunyaa kana irratti kophaa kee miti. Rakkoon kee inni har'aa dhuma jireenya keetii miti. Waaqayyo sin dhiisne, sin dhiisus. Macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo waadaa nuuf galee qaba. Inni akka namaa hin sobu, waan dubbates duubatti hin deebisu. Waadaa inni siif gale keessaa inni guddaan, ani sin dhiisu, sin gatu kan jedhudha. Yeroo ati gadditu inni si faana gadda. Yeroo imimmaan kee dhangala'u inni imimmaan kee tokko tokkoon lakkaa'a. Inni har'a si dhiphisaa jiru, dhaloota keef jireenya kee isa borii dura dhaabbachuu hin danda'u. Sababni isaa Waaqayyo si faana waan jiruufidha. Akkamittiin yeroo tokko tokko inni nu dhiiseera jennee yaanna? Sababni isaa lama. Inni jalqabaa jallisuu Waaqayyoo yoo ta'u, yeroo baay'ee nuti yeroo kadhannu battalumatti deebii argachuu barbaanna. Yoo deebiin sun dafee dhufuudhaa baate, Waaqayyoo na hin dhageenye, na dhiiseera jennee abdii kutanna. Garuu callisuun Waaqayyoo nu dhiisuu isaa miti. Inni duubaa duubaan dhimma kee irratti hojjechaa jiraachuu isaati. Inni lammaffaan ija foonii qofaati. Inni lammaffaan ija foonii qofaatti fayyadamuun waan naannoo keenya jiru qofaa ilaalla. Rakkoo, hiyyummaa fi dhukkuba qofaa argina. Garuu Waaqayyoo ija hafuuraatiin hojii guddaa fi jireenya badhaadhaa nuuf qopheessaa jira. Yeroo baay'ee Waaqayyo yeroo dhiphinaa keetii sitti siqee jira. Akkuma ogeessi dhibee namarraa baasuuf yeroo opereeshinii taasisu callisee hojii isaa irratti xiyyeeffannoon hojjetu, Waaqayyoos jireenya kee keessatti tarkaanfii guddaa fudhachaa jira. Callisuun isaa nu dhiisuu isaa osoo hin taane, obsa keenya qoruu fi humna keenya cimsuufidha. Seenaa namoota gurguddoo yoo ilaalle, hundi isaanii iyyuu daandii dhiphinaa keessa darbaniiru. Yoosef obboloota isaan gurguramee mana hidhaatti darbame. Garuu Waaqayyo isa dhiise hin dhiifne. Hidhaan sun gara teessoo mootummaa Gibxiitti isa geessuuf karaa ture. Daawit waggoota baay'eedhaaf hordofamaaf adamsamaa ture. Garuu dhumarratti mootii jabaa ta'e. Har'a jireenya dhiphinaaf dukkanaa keessa jiraachuu dandeessa ta'a. Garuu beeki, karaan kun gara teessoo keetti si geessa. Waaqayyo si dhiisee osoo hin taane jireenya kee bifa qabsiisaa jira. Osoo sibiilli ibidda keessa hin darbiiniif hin tumamiin, miidhagee meeshaa gati jabeessa hin ta'u. Har'a ibiddi qorumsaa si gubaa jira ta'a. Garuu kanaan bifa kee isa bareedaa sanaa fi jabina kee baasuu fi dhimmi kee si'a xumuramu, ati nama salphaa miti. Nama mo'ataa fi injifataa taatee baata. Egaa amma maaltu sirraa eegama? Tokko, amanuu keetti jabaadhu, shakkii foonii keessaa ba'i. Waaqayyo gaarii ta'uu isaa fi dubbiin
isaa dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffadhu. 2. Kadhannaa keetti jabaadhu. Callisuus isa kadhachuu hin dhiisin. Kadhannaan humna sii ta'a. Onnee keefis boqonnaa fida. 3. Harka isaa jalatti of deebisi. Humna keetiin, beekumsa keetiin yookaan firoota keetiin rakkoo kee furuuf hin dhama'in. Yaa Waaqayyo, jireenya koo harka kee jira jedhii itti kenni. Inni harka kee qabee dukkanicha keessaa si baasa. Gufuun borsitti dhufu hundaa harruma kiyyoo isaa akka ciccitu taasisa. Ofitti amanamummaa guutuun gara fuulduraatti deemi. Maatii koo, ergaan koo inni xumuraaf inni guddaan kanadha. Waaqayyo si dhiisuuf si uumne, si jaallata, siif jedhee waan hundaa kenneera. Kanaaf har'a abdii hin kutin, imimmaan kee qoorsi, mataa kee ol qabadhu. Dukkanni sun darbee ifti jireenya keetii ni ba'a. Jireenya kee keessatti wanta ati dabarsite hundi seenaa bor ittiin namoota jajjabeessitu ta'uuf jira. Waaqayyo si faana jira. Gufuun kee ni caba, karaan kee ni banama. Bor jireenya gaarii fi faaxeetu si fuuldura jira. Viidiyoo kana warra abdii kutatan kanneen jireenyatti ulfaateef sheer gochuun abdii itti horii. Laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina. Waaqayyo si haa eebbisu. Waan na daawwattaniif na dhaggeeffattaniif eebbifama. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon naaf tura.